Nagaan waaqayyoo isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Elsaa Tuub jalatti kan argamtanii maamiltoota koo akkasuma haaraa gara Elsaa Tuub kan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyoo madda nagaa keenya kan ta'e waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u baga jiraattanii haaraa gara Elsaa Tuubitti kan dhuftanii like share subscribe naaf godhuni maatii naaf ta'a. warri maatii koo taatanii deebitanii baga nagaan dhuftanii sinin jedha arraammoo seenaa adda ta'e seenaa dhugaa kan ta'e kan irraa barattanii kan irraa ammoo barattanii yookiin ammoo walii keenyaaf anaafis isiifis fayyadu qabadhee gara keessanitti dhufeetiin jira. Seenaan koo kan jalqabuuni kutaan tokkoffaa ebaluun sobuu yookiin ammoo uf ta'uu dhabeetiin ebaluu jedhamti maqaa ishii dhumarratti seenaa kana xumurarratti kutaa kanaan otoo hin taane kutoota garagaraatitti adayyaanni isaa badhaadha. Kanaaf irratti akkan jedhee nan jalqaba hundi keessanuu obsaan jaalalaan akka ammoo itti fufiinsaan utuu irraan kunne wanta kana duukaana butanii dhaggeeffatan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Innis maali yoo jettan ebalu jedhamti. Ebaluun tuni akkuma kan kee jechoo biyya ofiitii baateetiin gara biyya ormaa kana yookiin gara ammoo biyya alaa yookiin Saudi Arabiyaa dhufteetiin turte ebalu jechoo. Ebaluu an jedhu tuni maqaan dhadhaan jiru sababii isaa seenaa fokkisaaf seenaa ammoo saalfachiisaa ta'etu ebaluu tani irraan waan dhufee fi isa kana barnootaaf nuuf ta'a jedheetini. Egaa ebaluun tuni nama shawatti yookiin ammoo intala jalduuti. Intalti tuni hiriyyaa akkuma ammoo isin hundi keessanuu jechuun hundi keessanuu karaa YouTubetiin karaa ammoo garaagaraatiin Facebook irraa wal barru akkuma kana ebaluu tanaan wal barre anaaf isheen akkasumas immoo namoonni baay'een biyya keessaas biyya alaas ebaluu tana beekan. Ebaluun tun kan beekamtu amala qabeettii dubbii ammoo bakka dubbiin ishee aananidha amala qabeettiidha nama waaqayyoo sodaattu fakkaatti yoo dubbattu tun jechuu. Akkasitti biyya kanatti hojjechaatiin turte jechuudha. Egaa yeroo ta'een booda yaada tokko gara ammoo uummatatti dhiyeeffatte yookiin ammoo gara hiriyoota isheetti. Yaadni ishii kun maalinni tokko maal jetti ebaluun tuni nama obboleessa haadha ishee jechuudha. Obboleessa haadha ishee jechuun haati isheetiif haati nama sanii nama sayyoo maqaadhaatiin jedhe internationally nama beekamu akka Itoophiyaatitti nama beekamu Itoophiyaa miti biyyoota alaatitti nama beekamu. Namni kuni fira kooti. Inni ammoo yeroo eessa ture Ameerikaa ture sababa ammoo egaa biyya keenyaatiin sababa abaa'oo jedhanii wanta garaagaraatiin mootummaa waan mormee fi biyya Ameerikaa ture jira namni kun fira kiyyaa isa qofa duwwaa doon ta'e obboleessi kuusammoo achi jira. Ani immoo gaafa ammoo biyya kooti dhufu Finfinnee dhufee hiriyyaa yookiin ammoo fira bira Finfinnee dhufee achumatti ammoo waa'ee biyya alaa kana jalqabee barnoota kiyyaa addaan kutee umriin koo ganaa waggaa 17 jetteera hunduma. Akkasitti ani gara biyya kanaan dhufee jette tolee seenaa isheeti kan dura dubbattu jechuudha. Sani booddee egaa kana taateen booda biyya kana otuma teettuu akka carraa ta'e egaa namni karaa online kanaan namoota addunyaa guutuu kanarraa wal baruu dandeenya yoo online kenna banneetiin jenne waan hamaa siin barra waan gaarii siin barra nama hamaa siin barra nama ammoo gaarii siin barra. Akka carraa taatee ebaluun tuni nama tokko waliin nama biyya alaa jiru tokkotu suura ishee ilaalee waldatti yeroo ishiin kadhattu ilaalee maal godhe dubbisee egaa akkuma ammoo intalti yookiin dhiirri tokko intala qaasee yookiin ammoo gaafatee tin jedhu jaalalaa fi inni sammuu ebaluu sanii
eenyunsee suura isii ilaalee suura isii eessarra jiru suura isii karaa waatsaappii irraa karaa iimoo irraa kaayattu suuraa takka gaaddeetti suura kana ishee itti fakkaate. Suurri kun ishee miti garuu isheen ammoo ana jetteetini nama kana barti jechuudha. Namni kun suuraa kana baay'ee jaallatee baay'ee jedhee hin jaallate. Suurri utuu laaltanii hin bareeddi. Mucayyoon sun hin bareeddi. Baay'ee mucayyoon suni isheenis mucaa Oromooti. Isheen ammoo biyya jirti. Biyya Dubaay turte. Dubaay irraa biyya galtee heerumteetti jechuun mucayyoon sun yeroo ammaa kana. Jechuun ebaluun tuni maal gooti suura kanaani mucicha kana maddi gooteetti. Sanii booda maal goote isheen adaa kalkuleet gooti sammuu isheetitti namoota biratti dhaga'ama argadha. Maaliifi ebaluu biyya Awurooppaa yookiin biyya Ameerikaa deemteeni dhugaa yeroo namoota keenya biratti bakka mana samii beektan mana samii waan gallisa rakkoo irraa garuma rakkoo deemte Ameerikaa yoo dhatte teettee nyaattu uftaatee nyaata hojjatte warra Ameerikaa jiru maal akka hojjetan tokko isaatiin bilisummaa qaban malee maal akka hojjetan hin beekna. Garuu barnootaan argatanii bilisummaa qabanii jira wanti namatti tola akkasuma hojjetanii daqqoo fi akkas xumurratanii kan bulan. Eenyus ka taa'ee birrii fidu doolaara fidu hin jiru namuu beekuu qabna hundi kenna. Kanaaf mucayyoon kun maal goote isa kanaan wal baltee isa kana wajjin xumurtee achi gaatee uummata ishee beekuu irratti amma draamaa hojjechuuf dhufte jechuudha. Anis kan beeku ebaluu tana footoo ishee yookiin suura isii kan WhatsApp irra jirtu ta'una waliin qaaqaattu tuni ta'an bilbilaanii haasessu sun eenyu jedheetiin fudhadha. Ebalutti asii bilbila koo irratti dhufte suura isii kana. Isa kana ilaala ebaluun tun isii man jedha. Sagalee isii maal isiniin jedha kuluulee isiiti. Kuluula dubbiin ishee maal isiniin jedha wanti isinitti himu jiru yoo dubbattu yoo kadhattu yoo bakka ani hin beeku dhugaa. Ebaluun sun akkasitti turte maal goote yeroo ta'e tokko waggaa amma afurii yeroo san irraa hamma ammatti jechuun achi maal goote ebaluun tuni abbaan manaa koo gara biyya ofii jirutti ana waamuuf prosesii jalqabeera. Biyya kana taate akkamiin jalqabda gaafa natti himtu jedha akkamitti jalqabda ati nama ammoo waraqaa jireenyaa hin qabne nama badee hojjetu akkamiin biyya san deemuu dandeetta asii jennaan ebaluun kiyya firri isiillee kan amma dura isiniin jedhe sunillee achi jira innillee birriini wanti birriin hin danda'amne hin jiru jetteetti waan ana dubbattu kan waan isin ajaa'ibu hundattuu akka waan fooyisii gootee lafa keetteetu nama hundattu waan ammoo wal fakkaataa dubbatti tole jetteetti dubbattee akkasii okay. Kanaafi maal jetti nama ishiin biraa baddesanii warra saniif kaasaa kan falamee jechuudha. Namoonni amma ishiin biratti hojjettu kun jechuudha ramadaana ka'anii araboonni erga ramadaana ka'anii gara biyyoota garaagaraa yookiin kama biyya kana gara Dubaay yaabbataa gara adda addaa yaabbatanii egaa bashannananii deeman waan ta'eef kiyya ammoo gara biyya Ameerikaa kana yaabbachuu jedhanii annaanis bakka achiin deemaa inni ammoo bakka isaaniitti bu'an sanii harka isaaniitti dhufeena fudhata kana walii galleerraa ishinaan jetteetti madaamii ambira jirtullee garraamii wayiitii bakka indoomna qaqqabaatiin dabbasaa kiyya kana laalaati maaliifi intalti isheen suura irra keetteettu dabbasaan ishee yookiin ammoo rifeensi isii dheeraadha. Dabbasaa kan kee kana bakka akkuma dabbasaa bakka ibsadhu jedha kana naa kenniti kana naa gooti kana naa
waaqayyotu si gargaare baga waaqayyo kana siif godhee waaqa siif kadhadha anillee waaqa siif kadhadha baga ammoo waaqayyo si yaadate karaa hundumaanii baqa jabaadhuun jedhaan akkasuma obboloowwan koollee kuwwan jabaadhu baga waaqayyo si gargaare jedhanii biyya ka jiranii kan tajaajilanis akkasii toliin jabaadhuun jedhan sookee achi kate maal goote amma deemuuf ta'an kanaafuu guyyaa galataa jetteetiin waldaa ishiin tajaajiltu irratti sagantaa galataa qopheeffatte waldoota baay'ee waamtee achirra sagantaa galataa gootee ishuma ishiitii anu birriin qabattee tajaajiltoota illee hunduma goote ebaluun tun jechuun eessa deemaara gara biyya alaatti deemaatti jechuun achi kana gooteeti bakka anamma boruu nan barara jettee sagantaa raawwate ishiin amma akka boruu nama ammoo bararu bakka jette akkuma jette sanii egaa yaadaan jechuun abjuudhaan bararte tolee itti fufa seenaan kun seenaa dhugaatii wanti isin dubbataa ruguni wanta isin nutti himaatiin turte seenaa dhugaatii dhumarratti wanta garaa nama nyaatu wanta ammoo namaafis barnoota ta'u na walis gorsuu qabnu waan qabuuf isin fide suura namaatiin wanta ammoo hin jirre dubbatte waan baay'ee waan namni nama goone ilma namaarratti nama ammoo dalagedha kanaaf ammoo seenaa kan itti fufinsaan isiniif itti deeba seenaa ebaluuf ebaluun gidduutti ta'e otoo biyyuma Saudi Arabia keessa jirtu yaada ishiitiin yookiin ammoo dubbii ishiitiin nama amansiiftee akkamitti nama amansiiftee wantoota nama amansiiftee tokko lama sadii jedhee isinitti himaa haala ammoo nullee amanuu dandeenyu jechuudha baay'ee bakka diraamaa nurratti hojjette diraamaa jechuun kanaaf nama kaawwaniifis barumsa fakkeenyaaf Itoophiyaa utoo jirtu wantoota ammoo Itoophiyaatiin fayyadamtee kaatee fakkeenyaaf biyya kana teettee Itoophiyaa jira jechuus hin dandeetta kanaaf wanna isin taphatte hundumaa kutaa lammaffaatiin deebi'ee isinitti himaa waa'ee eenyuti ebaluuf ebaltitti jechuun ebalu waaqayyo nu haa eegu bara jireenya keessanitti yaa ummata koo obboloota koo na dhaggeeffattan namni baay'eenis dhagaa namni danuunis dhagaa waaqayyo waan akkanaarraa isin haa oolchu uftaanee haa jiraannu waan waaqayyo nuuf kennetti haa boonnu suuraa namaatiin bakka hin geenye of geessinee soba dubbannee bara keenya jireenya keenya irratti gaddaa kalleen isinin jedha egaa kutaa lammaffaa isaa itti isiniif deebi'a waan hagam mana dhaggeeffattaniif galatooma akka ammoo gugguutiin yookiin ammoo dharra ana eegdan abdiin qaba hundi keessan galatooma jalatti ammoo koomentii keessan naaf kaa'isaniin jedha bye bye